Siifennenu ijoolleen nama shan agabuun bullee xiraakeef ajaakeef amma jaarsichi inni engadda fuudhee ajaa sanaan akkamitti wajjin bulaa jedhamee rabbi jedhaati. Kana namtichi goggogaa tokko kana xiraa sanarraa hin hafaa kan hin iyyoo nagee wallaahi laazim jechuudha. Alhamdulillah. Ajaa gaafa alkan tokko nyaata malee nu bulchitee bobaa ishee jechuudha raqa jedha wallaahi laazim xiraa'aan ajaa'aan ruuzii madaamii itti guuttee furdattee luki kun gidduu jechuudha waan cilee diban fakkaata distii biyya keenyaa sana fakkaatti bar xirooftitti jechuudha jooftu najasa hunduu kudaanii najasa jechuudha kuffaara waggaatti yeroo lama dhiqattu shaawrii xirooftu lamuu lammataa hawwii jettee beekadha. Okay. Hawwii shaadhiisi bakka. Hawwii jira keessaa amma dhageeffadhu jechuudha. Laayivii se malee TikTok irra jirtu seetanii lalbayinaa laa wallaahi laazim nan deebi'an yoo barbaadan laayiviitti ani waan dhiisee kan qaba malee saate akkaataan dhabees miti sinan sodaadhes miti. Of kabajaa. Amma yoo wadhaba qabaattanii karaa keessatti wal arrabsan. Wadhaba miti bu'anii kaafira kana rabbiif jechaan jibba'ani. Nattillee naasayina maqaa kullee dhayinaatti jedheen tureen rabbiif jechaan jibbean ergan jibbee bubbuleera. Maqaa isheen ta'u maqaa kullee akka dhorkuun barbaadu. Ishee sababeeffattee jechuun hin jiraami. Maqaa kodha'u kan dhaggeeffadhu maqaa kodha'uu fi deemtee wasaka ishee sana dhiqachuu qorqorii hudduu ishee keessaa sana deemtee keessaa gadar caaftee waddaa hattee hawwii jechuu qabdi bar. Namni shaa'orii waggaatti lama galtu akka maqaa kiyya dhooftinaan. Najasa jechuudha xiraa'aa ishee fi alkan guutuu agabuu bulle ajooftuu xirooftuu. Qoshaashitti saaraa moo saaraa jedhani maqaa isheen sirriin ligaabee moo eenyu jedhani boshawaa gimciitti maqaa ishee sirrii miti saaraan baay'isawee. Kuffaarri maqaa kiyya nayin ortodoksii wala pirootestaanti pheenxee. Qoshasha sila namni ilma namaatti amantu sammuu maalii qabdii miti kottaan attamanaa ani waaqa keessani waaqa warra kiristaanaa hawwii birraa giiftii keenya waaqayyoo keenya jedha halkanii guyyaa harkaan lafa qabaati hawwii waaqa keenya hawwii haalleluuyaa sillaasee sadan keessaa tokko hawwiidha. Okay sillaasee keessa nan jira waan hunda keessa nan jira ani waaqa keessa jechuudha warri pheenxee warra ortodoksii namni namuma saw na wadan. Okay, kabaja ofitti godha akka isin dhiisetti na dhiisanii. Yoo molakki maqaa kennutti tola maqaa kee dhoofnu malee nurraa hin galuu immoo yoo jettan immoo waddaa hadhaa dhiqadhaa. Udduu keessan keessaa udaan torbee lamaa sana baasaa akka ati hawwii jedhaani. Kanaan ala maqaa kiyya akka hin dhoofne. Yoo isin hin geenyettan isinii dabalaanan. Akeekkachiisa isinii kenneen jira. Kana booddee maqaa hawwiin dhayin. Hawwii waaqayyoo keetiin. Bari kwaan mana sodaattan isinii tiiktaaka tokkoon na bilooktee tokkoon na ordoftii bar. Dhugaa rabbii. Isan ittiin beekuun bilookina gootee kan biraan na ordoftiin. Amma ana sodaattu waaqayyo warra sadii isana sodaatti baajarri waaqayyo ishee sadanuu sana sadanuu isaa walitti sodaattu amma hawwii sodaattu sillaasee sadan amma hawwii sodaattu waaqayyo ishee inni sirriin uumaa ishee inni sirriin ana hawwiidha jechuudha. Amma tokko sila jechuudha kiristaana na see birrii 50 baatee na duukaa fiigaa asii maaraatiin kana keessa jechuudha. Kiristaana nasee mataa duwwaan deemaa beektaa akka tasaa ta'e birrii 50 baatee na duukaa deema. Uummata hudduu isaa birrii 50 albaasanii kaanii abbaaf birrii 50 geessan saroota haadha keessanii lamuu lammataa maqaa kiyyadhaa. Baay baay. Kuffaar ummunajas wasa kooch. Yaa illallah. Mana kiyyatti namni akka waddadu akka wal arrabsuun fedhu dhugaa rabbi. Namni akka taphatuun fedha malee. Kanaaf jennaan namni akkana arrabsuun barbaadu. Nama arrabsuun jaala'u namni isa akkana arrabsuun barbaadu.
Dhiira dhabdee maraataa jirti. Ati hoo maal akkanni akkam naaltu bade nuure. Isti koppiliingii naa godhaa gaayis koppiliingii naa godhaa. Yeroo shashan bichaa ji'a shanan onlaayinii irraa bade waan ta'eef sirrii miti. Wallaahi ani nama arrabsuun sirrii miti. Namni waan fedhe taa'amanu mirga isaati. Barbaadu dhagaatti barbaadu mukatti barbaadu waan barbaade taa'aman. Garuu nama arrabsuun sirriidha jedhee yaadu. Ngoonu kala son goone deebi ala zilabota. Kana amantaa nama arrabsiisaa jirtu siidha. Maal godhee arrabsiise afaan kee qabe wabi maal godhee arrabsiise arrabsi jedheen immoo uffata kee sirreessi. Uffanni kiyya maal ta'e? Maal ta'e uffanni kee? Shaamiziin kiyya maal ta'e ummata? Uummanni nagaami? Sida waan namarra gootan hin dhabde. Maal ta'e shaamiziin kiyya? Isse? No, namni waan fedhettu amani mirga isaa amantaa nama arrabsuun sirrii miti. Bakka kanatti isheen deeggaruuni. Garuu anaa miti kan ol gashe si jammar. Nama biraatu ishee ol gashe. Namni naaf ta'a jedhee mukatti yoo amani mirga isaati. Garuu ani maal gochuu hin danda'ani bakka kanatti mee natti hima. Qaama qullaa teessaa. Ani qaama qullaan taa'eem. Arma argaa jirra. Yaa warra burtukaanni kee mul'ataa jira. Hojii wal cufachuu. Ogina. Isin maa bakka biraan laalle maa bakkuma san laalte dhabeetu uummata kanaa uzzumilla. La. Isti koppiliingii naa godha nama 81 jirtan yeroo shashan bichaa yeroo lama bichaa koppiliingii naa godha. Wayne balaachoo dhiisi haa mul'atu. Isin nagaa miti aslan. Labbeen kee yaadni kee mana gooftaa keessa hin jiru. Waaqayyoon kadhadhu. Qalbiin kee as hin jiru. Qalbii kee kana yoo deebiste labbee keessa iddoo kaanitti hiiteettu labbee kee iddoo kanarra hiittee gooftaa wajjin yoo buute labbee kee yoo kenniteefi qalbii jijjiirannaan kanuma malee waa biraan tokko hin jiru. Wanta qalbiin koo jiru isintu beeka. Wallaahi joo ani maraadheen mana jira kana naa qabaani. Qalbiin koo eessa jira kun? Ani qalbii ati Yesuus gooftaa miti Yesuus waan nasitaan turre qulqulleessii qullaa'uun barbaada hojjette waaqayyo miidhaa qabaa kun hawwe. maal jechaan turreette seenaa? see ati gooftaa miti Yesuus waaqa miti jettee ati mormaan turre amantaa kiristaana. Kun immoo cubbuudha bar. Cubbuudha? Innaa labbee kee biyya lafaa jirta bar. Thank you so much. Cubbuudha. Cubbuu ta'uusaa gaafa ragaa argadhee qalbii jijjiirradha. Yesuus waaqa kan jedhu ragaa naaf fidi bakka erga cubbuu ta'e. Injira Yesuus waaqa akka ta'e atiyyuu lallabaa turte bar. Lallabaa turte. Fidi amma qalbii jijjiirrachuun shakkii takka malee. Ati dursa qalbii yoo jijjiirratte maal mucayyoon amma sitti iyyaa turte sa'aatii meeqa ati asirraan ageesse siin hangalaas hin fudhattu dura yoo labbee kee bante qalbii yoo jijjiirratte si dubbifama wangeela. Bakka rakkoon arge. Maa beektaa? Yesuus waaqa miti jechaa turte. Kanaaf qalbii jijjiirrattaa jettanii mee? Kanaan qalbii jijjiirradhu gaafa inni waaqa ta'uusaaf gaafa ragaa argateen qalbii jijjiirradha. Amma isin dhuftanii ragaa naa kennaatii qalbii na jijjiirrachiisa. Awwi qoyimee amma seenaa qoyimee awwi ati amma an fakkeenyaaf ulfina maaltu sirraa bu'a amma fakkeenyaaf fuula kee gara keetti deebisee waaqayyo fuula kee gara kootti deebisii natti taraaramii siyatteeraa si gaddisiiseera jechuun miidhaa fidu. Waaqayyo natti taraarami jechuun waaqayyo isa waaqaaf lafa uume kaa waaqayyo kan beektaa awwi. Kana jechuun qoyka no qoyaawi qoy walitti wanyu qoy amma fakkeenyaaf na taraaramii na biran darbin jettee zootrii yoo waaqayyoon kanatti kun miidhaa fi daa'imee gaafuma kana naa deebise garuu hin fidush
Ikkoo ergan finnee hawwii koo erga miidhaan finnee immoo waan ansiin jedhu kana maaf hin jettu maal rakkoo qabu bara guddinni kee yookiin ulfinni kee sirraan bu'u garuu immoo siif dabalama malee jechaadha. Waaqayyoo sanan baruu barbaadeen siin jedhe bara. Waaqayyoo sanan baruu barbaade. Waaqayyo isuma si uume kaa. Isuma waaqaaf lafa uume kaa. Isuma waaqaaf lafa uume waaqayyo lama jira hawwi. Allah moo? Allah mee Allah waaqaaf lafa uume kan jedhu ragaa qabdaati. Ishi kana keessa immoo galuun barbaadu yoo ani garuu. Kanaasawwan ani jechuun rabbi waaqaaf lafa uume kanan beeku Allahadha. Allah malee eenyu waaqayyo kan biraa waaqaaf lafa uume. Tole bareedu. Allah fi lafa uume jiru fidime. seenaa. Bakka caallaan ani waaqa, ani karaadha, ani dhugaadha. Wajjin bu'aa kan jiru raagaa nuuf Qalbii diddiirrachiisnaan hin jedhu akkasii jette barate qulqulluudha ani homaan balleessinee jechaa jirta barne sagalee waaqayyoo immoo namni hunduu yakkeera ulfinni waaqaa sitti irrateeraadha amma hawwii koo sagalee namni kun ጻድቅ ሰው የለም እግዚአብሔር ፊት ሁሉም ኃጢአተኞች ናቸው ግን ዋንታ ጎኔ ሁንዱማ ፊ ዮ ቀልቢ ዲዲረኔ ማልቱ ኑራ ዱአ ሚጣማኒ Dhaggeeffadhu ka qalbii kanan jijjiirradhu yoon isan gaafadheef deebii argadheedha. Dura maalifan jedhee deebii isa kam argadhee tan immoo qalbii jijjiirradha. Ishi deebinaaf deebisi gaaffii kiyyaaf. maal jette yaa'u Gara Yesuusitti fuula kee deebisii qalbii kee jijjiirradhu jette miti ati. Yesuusin ያ ቀልቢ ዲዲረቹ ጀቾን እኮ አዲስ ነገር ይምጥ ይበር ሃዊ ኖርማል ኢላ ቀልቢ ጋፈ ዲዲረቱ አማ አፉራ ተስገባ ካርገቱ አፉራ ነጋ ካርገቱ ዋቀዮ ሞዩ ገራ ላፉማ ሳቲ ነቀንስ ሚልደቱ ጫሉመት ዋቀዮ ከሲት ዲያጣቲስ ጫሉም ዋቀዮ ተከዲያቱ ዋቀዮ ጂሃሪሮ ከጎቱ ፊመሌ አካ በርባ ጀቾን አማ ጋፈ ሲንጀር ሚዲያ ከነራጣ መፈከኛ ሃዊ ዱጉማ yolit ሚዲያ ከነራቲ ናራብስታ yoonamni arrabseen arrabsita yoonamni waasitti dubbateen dubbata fuula waaqayyo duratti kun waaqayyotu hin tolu jechuudha Sigale, amma isuma kana waaqayyo dubbadheera namni fakkeenyaaf dubbatee si dubbisa yoo si arrabsan atis deebitee arrabsita yoo namni waa siin jedhe suuraa kee faa fayyadaman maaf akkana gootan jette waan baay'ee keessa galtee waan dubbachuun barbaanne faa yeroo itti si dubbisanitti jira yeroo itti miira keessa galtee dubbatu jira innumti kun waaqayyoon gaddisiisuu danda'a isa kanaaf qalbii yoo diddiirratti maalidha rakkooni jenneeti malee nuti ko dhaxxee soobdee dhaxxee hattee yookiin dhaxxee ejjitee si jennee qalbii si diddiirrachiisaan jiru guchoo wanti si galuu jijjiirradha siin jedhe qalbiin jijjiirradhu dee'an. Eko waan isin jedhu diddeemsa hawwii maaliin godhare? Qalbii sana waaqayyo isa kamittan jijjiirradhaan siin jedhe bar. Waaqayyo domasi erga isheen waaqayyo isa kamittan qalbii jijjiirradha anoo iddoo waaqeeru hin Waan keessatti nagaru. Quraana suuraa 20:14 irratti Allah nani waaqaa jedheera. Wame, angkat si jeru wawi. Waagan jenne. Awi, wa. Dhaggeeffadha. Alam makana proses yang jedhee jira. Ati immoo qalbii na jijjiirrachiisuu fi gaaffii koo yeroo dheeraa ani gaafachaa jiru Yesuus ani waaqa bakka inni jedhe fidii qalbiin jijjiirradhaa siin jedhee bar. Ishi hawi isa barsi deebis na rakkoo qabu gucho waan macaafa qulqulluu irra jiru si dubbisna nuti fudhachuu baattee inni ati koo tokkoffaa mormituu Yesuusidha bar ani kiristaanoo fi jechaarta malee hawwi mormituu Kiristoosidha akkamitti yoo naan jette bakka inni waaqa jedhanaaf daachaa jirta warra biyya lafaa duukaa sigalee Yaa ikkoo mormoo osoo hin taane kaleessa itti amanaan ture waggaa 20 wa'ii Yesuus itti amanaan as ga'e garuu adda gaafan baradhee jedhu gaafan quraanas dubbisee wangeelas dubbisee jedhu akkuma umuriin kee dabalaa deemu akkuma nama beekaa dhaggeeffachaa deemtu beekumsi kees dabalaa deemu waan kaleessa hin beekne Wale hawi Eshi hawi qoyka am fakkeenyaaf ati ani cubbuu maalan hojjedhee akkamittiin fuula gara keetti fuula yoo irraa gara galfadhe jechaa turte silayyuu tokkoffaa Yesuusiin mormaa jirta isaan faana warra biyya lafaa duukaa Yesuusiin mormaa jirta jechuudha akkamittiin mormaa jira yoo jette Yesuus gooftaa miti Yesuus waaqaa miti Yesuus maalodha miti jettee isaan faanaa dudubbachaa ooltamini inni kunuu cubbuu guddaadha tokkoffaa Yesuus Kiristoosii otoo waaqa ta'uu baatee otoo waa gochuu hin dandeenye yookiin immoo otoo aboo wayiin qabaanne ta'e anatti amanaa hin jedhu kanatti beekuu qabdu jechuudha anatti amanaa hin jedhu anatti amanaa abbaa kottis amanaa jedhe. Isha bareedduu koo eshi